Gaaffii isin tokko tokkoon keessan guyyaadhaa gara guyyaatti gaafachaa jirtan guutummaan isaa viidiyoo keessa jira. Rakkoon isin qabdan garuu yookaan akka isiniif hin galle kan isin taasise yoo jiraate wanti isin hin beekin viidiyoo irra gadi tuqxanii sekendii tokko toon dhaggeeffatiin wanta viidiyicha keessa jiru haga xumuraatti osoo hin daawwatiin as deebitanii jidduutti gaaffii gaafattu. Gaaffiin keessan maalitti fayyadamaa jirta? Maal guutamee yeroo yerootti wanta itti fayyadamtu jalqabaa haga dhumaatti nuuf ibsi nus itti fayyadamuu barbaannaa kan jedhu yeroo baay'ee gaaffiin jechuudha. Ani haga xumuraatti wanta itti fayyadamu guutummaa isaa akkuma isin argaa jirtan. Warri daawwattanii itti fayyadamaa jirtan isin fayyadanii beektu. Warri immoo gaaffii gaafachaa jirtan jalqaba irratti viidiyoo gadi tuqxanii duubatti deebitanii gaaffii gaafachuurra guutummaa viidiyoo sana erga daawwattanii booda achi keessaa wanti isin hin galle jiraate yoo gaafattan mirga guutuu qabdu jechuudha. Akkasumallee itti fayyadamuu dandeessu. Wanta itti fayyadamu isinii galuu danda'a. Kan itti fayyadamu yoo operaa hin qabaanne immoo wanta mana keessan keessa jiru siisteemaan itti fayyadamu kanaan isinillee itti fayyadamtan wantichi baay'ee akkasiin fayyadu. Adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Jirtuu nagaa keessanii hordoftoota Kebeki shaalii ani baay'ee nagaa kootii isinis bakka jirtanitti nagaan koo kan jaalalaaf kabajaa isiniif haa ta'u jecha arras viidiyoo haraatiin deebi'ee dhufeetiin jira. Isinis baga nagaan dhuftanii jecha akkasuma irraa taatanii warri dhufaa jirtan sabiskiraayib gochuudhaan erga miseensi taatanii viidiyoo laayikii godhaa. Akkasuma hiriyoota keessan biroo biraan akka qaqqabu isaanis akka itti fayyadaman carraa kan akka argataniidhaaf sheer godhaa. Yaada keessan asaabastaayitii keessan koomentii irratti barreessaa jecha gara viidiyoo irratti yoon deebi'u ka'umsiisaa bakka kanaa jechuudha. Ka'umsiisaas gubbaa yeroo ta'u haga xumuraatti daawwachuun wanni itti fayyadamu seera qabeessaan isinillee itti fayyadamuu dandeessu. Wanti isiniif hin galiin hafu tokkollee hin jiru. Ani itti waan hin amanuufi egaa akkuma argaa jirtanii har'a kanas wantan qopheeffadheen qaba. Akkuma isiniin jedhu yeroo baay'ee wantoota tokkorra irra deddeebiin itti fayyadama. Warri haaraa dhuftan viidiyoo kana gadi jiru kanaan dura hojjechaa turillee gadi buutanii achirratti ilaaltanii waan itti fayyadamuu dandeessu. Akkuma argaa jirtanii har'allee waanuma qalal jettee tokko mana keessatti daqiiqaa 5 kan natti fudhannetti kan itti fayyadamaa jiru. Kuni maali yoo jettan aloo veeraa fi avokaadoo jechuudha. Aloo veeraa fi avokaadoodha. Garuu ooyilii yookaan zayitii itti dabalee zayitii wantoota garaagaraa of keessaa qabudha. Isa kana yeroo itti aanu yookaan viidiyoo biroo keessatti isinii hojjedha. Akkuma argaa jirtan kutii as keessaa isinii galchee jira. Kuni aloo veeraadha. Gibbiin ani jiru yookaan mana keessa jiru keessa gibbii isaanii keessa aloo veeraan kun ni jira. Warri itti fayyadamu barbaadan yoo mana keessa illee jiraanne karaa salphaa haala salphaa ta'een suuqirraa bitachuu dandeessu. Wantichi bakka barbaadanitti kan argattanii isa kanallee yeroo baay'ee nan dubbadha amma kana qopheessuufi jechuudha. Kunoo bakka kanaati kan kutee itti fayyadamu gibbiin ani jiru keessa jira. Itti aansee manatti galchee haala argaa jirtan kanaanii kananii qopheessee itti fayyadamuu fi deemaa jiru. Aloo veeraa fi avokaadoo qofaadha. Garuu zayitiin ani itti fayyadamee ofii koo mana keessatti kanan hojjedhee jechuudha. Zayitii sana jalqaba googilii irratti seerchii godheen akkamittiin akka zayitiin sun mana keessatti hojjetamuu danda'u argee booda ofii kootii kana qopheessee itti fayyadamaa jiru. Sun qurunfudee of keessaa qaba, aloo veeraa of keessaa qaba, akkasumallee abasuuda gurraacha wantoota inni of keessaa hin qabne jiru. Isa kana zayitiin kun yookaan ooyiliin kun akkamitti akka hojjetamu yeroo biraa viidiyoo biraatiin isiniif ibsa jechuudha. Ergasii booddee amma haala kanarra jira. Rifeensa kootti dibaa jira jechuudha. Waqtiin isaa biyya nani jiru kanatti gannadha. Warri isin biraa ganna ta'e yeroo ganna keessaa waan akkasii rifeensatti dibachuun xiqqoo namatti hin tolu, namatti qorra. Garuu ani ergan hojjedhee booda bishaan ho'aa keessa kaa'een ture jechuudha akkan qorrinetti. Isinillee haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu. Akkaataan itti rifeensa kootti dibaa jiru akkuma argaa jirtanii baay'ee kan namatti tolu. Kun rifeensa kamiifuu rifeensa miidhama kam qabuufiyyuu baay'ee faayidaa guddaa kan qabu. Isin egaa gaaffiin keessan akkuma isinuu beektanii koomentii keessa yeroo dubbisu kan ciccitu jira, kan buqqa'u jira, kan baay'ina dhabeetu jira, kan immoo wal xaxee goggogu yeroo irraa gara yerootti goggogutu jira. Isa kana tokko tokkoosaaf furmaanni addatti jira osoo hin taane guutummaa guutuutti akkaataa isin qabannaa rifeensa keessanii yeroo rifeensa keessaniidhaaf kennitanidha malee wantoonni itti fayyadamu kun guutummaansa rakkoo isin himattan kanaaf qabiyyee rakkoo isin himattan kana hundumaa walitti qabatee furmaata yookaan qoricha kan ta'e yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramallee akka fidu dheerinni rifeensa keessanillee saffisaan akka dabaluuf kan isin gargaaru wanta inni itti fayyadamaa jiru kana kanan beekuu fi itti fayyadames faayidaa isaa
haala jabaateen kan irraa argachaa jiru kana jechuudha. Warri haaraa taatanii dhuftanii gadi buutanii viidiyoo hedduu isaa gadi buutanii kan itti fayyadamaa jiruu fi kan gochaa ture ilaaluuti dandeessu. Hedduun keessa waan itti fayyadamaa jiru kana isin birallee jiraachuu danda'a. Mana keessatti fayyadamuu dandeessu. Akkaataa itti fayyadama isaaf akkamitti akka qopheeffattan immoo gadi buutanii ilaaluu dandeessu isinin jaa. Egaa akkuma argaa jirtanii haala kanaatiin xiqqeessee walirraa hiree dirqama masaajii ta'uu qaba. Maaliif keessa seenee seeraan hojii akka hojjetuu fi akkasuma rifeensi keenya illee lallaafii kan goggogee sanallee moisturaayizii godhee haala bareedaan akka kaa'uu fi masaajii gochuun dirqamaa jechuudha. Maaskii rifeensa keessaniif gaafa hojjetattanii gaa'isa sumarraan dhiifama yeroo baay'ee godhanyaan koo na bira jirti. Masmooriitu jira sagalee sanarraa miyuut godhee booda jechuudha. Kanaan viidiyoo irratti sagalee qabu. Amma kana karaa tokko yookaan paartii tokko irra fixee jira. Amma gara paartii kanaatti darbeetiin jira. Qassidhiin baay'isee wayii isinillee akkasuma haala kanaatiin itti fayyadamni. Namni sirriin ani kana godhe garuu bakka kanatti dogoggoreen jira kan jettan yaada keessan koomentii irratti barreessaa. Ijoolleen tokko koomentii isin barreessitan baay'ee tokko namatti tolu. Dogoggora gootanii eessattillee akka sirreeffattanii itti fayyadamtanillee akka irratti faayidaa argachaa jirtanii akkasiniif isinitti tolee jiru jechuudha. Kan isin naa barreessaa jirtanii baay'ee wayi maaskiin har'aallee anatti baay'ee kan natti tolee jiru. Hin ho'aa jechuudha. Hin qorru hin sodaatina. Erga hojjettanii qodaatti naqattanii booda qodaa duwwaatti immoo bishaan ho'aa naqxanii achi keessa kaawwattanii ho'ifachuu dandeessu. Yoo qorra sodaattanii jechuudha. Na biraallee hin qorra. Ani akkuma isin jedhe bishaan ho'aa keessa kaayetiin jechuudha kan hin ho'isadhe. Egaa haala kanaatiin itti dibuutti jira jechuudha. Amma gara xumuraa ka'ee jira. Inni biraan gaaffiin keessan dibata akkamitti fayyadamtaa, akkamitti illee miicca shaamboo akkamii kan jedhu, akkasumallee shaamboo foroforii balleessu kan jedhu kanaan duras hojjedheetiin ture. Warri haaraa taatan asumarraanis akka ifa isinii ta'uu waan hin barbaaduu fi aga xumuraatti kan daawwattan yoo ta'e kuni guutuunsaa asuma keessa jira jechuudha. Ammayyuu eessa jirra maaskii rifeensatti dibaa jira jechuudha. Carraan kanatti aanee dhufu maaltu jira, maal gochuuf deemtaa jechuun keessaniin oolu obsumaan aga xumuraatti na caqasaa jecha. Akkasumallee warri fuula keessanii finnisni isin jalaa balleesse funnisaas haa ta'u wanta biraa buguriin fuula irratti ba'ee fuula namaa kan gugurraachisu alaarjis ta'uu danda'a. Karaa nyaataanis akkasumallee ijoolleen mana madaamii keessa jirtan alatti nyaata kan hojjetanidha yoo ta'e zayitii tibsi manaamniin fuula namaarratti waan akkasii yaasuu danda'a ni jedhama. Sanas ta'e kana rakkoo akkasii warri qabdanii kireemii yookaan looshinii fuula sanarraa wanta fuula keenya irratti yaa'e qulqulleessu sana hojjedhee ture. Viidiyoo sana namoota muraasatu daawwate. Rakkoon keessanii sheerii hin gootanii seera qabeessaan daawwattan malee looshinii sunillee fuula baay'ee tokko bareedaadha. Ammallee isallee maqaasaa seera qabeessaan nuuf ibsii jettanii jirtanii isallee fuulduratti viidiyoo biraatti isiniif hin hojjedha jechuudha. Qabatamaatiin guutummaa guutuutti fuularraa kan balleessu fuula kan qulqulleessu ture wantichi ani itti fayyadamee argeera. Olmost gara waggaa lamaaf hin deema erga sana qabadhee yookaan sana argadhee fuulli koo dura baay'ee na rakkisee ture. Akkasuma alaarjii illee nan qabaanii alaarjii nyaata waa tokko nan qaba. Akkuma argaa jirtanii viidiyoo koorraas hin deebine. Amma kana xumuree jira jechuudha. Xumuree bakka lamatti gongoneen jira. Sababni ani gongonuu fi natti ulfaata. Rifeensi kun natti ulfaata jechuudha. Bakka lamatti qoodee booda shaashoo kan feestaalii itti dhee aga tursiisu sana keessatti bakka lamatti gongonuutu natti salphata. Amma kana akkas godhee booddee wanni ni gochuuf deemu feestaalii ittiinidha jechuudha. Ofitti dibdee daqiiqaa meeqa isaa meeqa farra tursita warri jetta yeroo hundumaa nan dubbadha viidiyoo keessatti. Daqiiqaa 30 isaa olis ofirra tursuu dandeessu. Haalli keessan sinitti mijatee taanaan kilaasii keessan yookaan bakka isin mijatu jirtu taanaan rakkoon hin jiru ofirra tursuu dandeessu. Wanni balaa qaqqabsiisu hin jiru jechuudha. Ittumayyuu caalaatii gaarii godha malee. Ammaan kana gaayis daqiiqaa 30 40 50 isaa ta'e haa ta'u hin beeku turee jira daqiiqichaan ilaalle. Walumatti gara sa'aatii tokko nima ta'a. Amma kana xumuree eessan jira shinti beetii keessa jira jechuudha. Carraan kanatti aanee jiru miicuu fi akkuma argaa jirtan baay'ee tokko lallaa fi bareedee mustiraas ta'e haala hawwataa fi bareedaa ta'e akkuma isin argitan kanarra ga'ee jira. Amma kana miicaa jira. Akkamittiin akka miicuu maal akka gootu jettanii kan gaafattan warri isinii galee seera kanatti fayyadamaa jirtanii jirtu. Warri immoo isiniif hin galiin seeraan caqasa.
amma kana ala kanaan jechuudha kan miicu umarratti filuun jalqaba maaliif yeroon as keessaa waa wal xaxee akkana rakkisnee fi kun rifeensa dheeraas ta'ee gabaabaafis ta'ee isa kamiifiyyuu faayidaa guddaa kan qabu jechuudha. Amma kana shaampoon itti fayyadamu kana shaampoon kun foroforii anaa baay'ee na gargaaree jira, baay'ee na fayyadee jira. Foroforiidhaaf baay'ee tokko barbaachisa bareedaa kan ta'e. Inni biraan immoo shaampoo kanatti fayyadamuudha. Kan biraan yeroo wanta itti rifeensa keessan qulqulleeffattan filattan yeroo yerootti miicuu qabdu maaliif rifeensa keessan miicanii kan ittiin rifeensa keessan filattan filaan sun hin qulqulloofne taanaan foroforii waan akkasii baay'ee jaallata. Isinitti deebi'uu danda'a jechuudha yoo badellee. Kanaafuu shaampoo kanatti fayyadamaa warri foroforiin isin rakkisu kan kanarraa feeni shaampoo biraa hin beeku. Akkasumas immoo wanna tokko jedhamu hundatti guutummaa guutuutti hin fayyadamu. Ana kan na fayyadee yeroo hundumaa deebiitti fayyadamu kana kabiraan rifeensa keessa yeroo miicanii bakka jalqaba isaa qofatti kan isin shaampoo dibuu qabdanii gajjallaasaa inni nuti yerarraayyuu ni qaqqabsiisa waan ta'eef guutummaa guutuutti deddeebistanii rifeensa keessanitti shaampoo qallaqxanii baay'istan yoo ta'e inni sun rifeensi akka miidhamu akka goggogu akka ciccituuf waan saaxiluudhaaf xiniqqaaqee akkasiillee godhaa isiniin jedhaa gaalattiin miiccattanillee akkasitti miiccachuu dandeessuu isiniin jedhaa kabajamoo daawwattoota Kebeki qofsaalii viidiyoo laayikii godhaa subscribe godhaa kan irraanfanne aga xumuraatti daawwachaa kun amma akka argaa jirtanii gara xumuruutti jira jechuudha. Erga xumuree booda filuun dirqama. Kun akkas keessaa bahin akkasitti hin filamne taanaan ana baay'ee tokko na rakkisa baay'ee wal xaxa. Sanaafuu isa sanarraa goggoguu wal xaxuu bubuqqa'uu sanarraa akka ciccitu sanarraa bilisa gochuuf immoo dirqama yeroo miiccan bishaan keessatti ala kanaan filachuu qabdu jechuudha. Biyya keessatti yeroo gallee shintibeetiin ala kanaan bishaan nu mijachuu dhiisuu danda'a. Akkamitti siistema akkamitti fayyadamnaa kan jettanii yoo ta'e sigaa taa'ee gabaachuu sodaatiina asas akkamitti akka fayyadamtanii sinitti agarsiisaa jechuudha. Ofii waan itti fayyadamu ammaaf mana madaamii shintibeetii madaamiitii rakkoon hin jiru. Gaafa biyya gallee wanta kana akkam gochuu dandeenya kan jettanii yoo jiraattanii gaafa isinitti hin ta'in isinumti fayyaa ta'aatii ogummaa qabaadhaa malee wanti hundumtuu salphaadha hin danda'ama. Kan hin mijannes mijeessuun hin danda'ama jechuudha waaqaa gaditti. Kanaafuu amma kana isa jira xumuraa jira jechuudha. Gara xumuraatti deemaa jira amma qulqulleessee haala kanarra jira. Dibata akkamii dibattaa qibaatee akkamitti fayyadamtaa maal guutaa kan jedhu kana keessamee wanti isin hin deebiin jedhee yaadu gaaffii haaraa dabalataa kan biraa qabaattan viidiyoo irratti koomentii jalatti na barreessuu dandeessu. Egaa amma akkuma argaa jirtanii dhuma irratti jechuudha. Erga miicee maal jedhee boodee fooxaadhaan xiqqoo bishaan sarraa urguufee booda dibata nan itti fayyadamu. Dibata kan qullubbii adii qaba. Aduus nan akkasuma vaaziliin illee qaame jechuudha. Kanan itti fayyadamaa jiru viidiyoo aanee jiru hunda isaa gadi buutanii kan daawwattanii yoo ta'e warri itti fayyadamuu barbaaddan baay'ee isin fayyadaa isiniin jedhaa. Egaa kabajamoo daawwattoota koo viidiyoon irra qabadhee dhufee kana fakkaata. Viidiyoo biraan akka walitti deebinutti laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan asaba staayitiin keessan koomentii irratti naaf kaa'aa pliis viidiyoo laayikii godhaa isiniin jedha. Viidiyoo biraa akkasuma isinii qabadhee kan dafee dhufuu fi laayikii godhaa. Baay'ee baay'ee.